Dhooggeena barrooza viidiyoo argee rifadhee jira aniyyuu viidiyoo irratti dalagaa jira seeni ilaali naan jedhee ammallee deebisee na biraa zooraa jira hin deemne irratti dalagee ilaan naan jedhe sa'aatii 4 sheekaaf viidiyoo dalage tokkoffaa irratti viidiyoo inni har'a biyyi inni arrabsinee roozaan akkana gootee ka jedhu fidee irratti maxxansee jecha inni jedhe san waliin irratti dalage deebi'ee inni har'aa qeefanseef godhee qabaas keessa asitti agarsiisa osoo gasti kiyya taate sii fiduu danda'amu beeki fidee poostotee waan haasee irratti haasee abbaa daawwaluutti illee daawwalee deebi'ee ammallee ani viidiyoo sheekaan qabamee jira jedheetiin seera jala olee jira jedheetiin kan dalagetti rooza anaaf hin dhabduu maa irratti dalaydee akka inni hidhamu nu akka dubbiin ol baatu hin barbaanne ani mistirumaan keessaan poolisatti ergee viidiyoo kana ji'a takkaaf akka hidhamu namni godhe ana naan jedhe barreeffamaan qaba iskiriishuutiidhaan qaba akka jedheetiin ka inni natti erge keessa akka inni hidhame akka dubbiin ol baatu ani hin barbaadu. Mistirumaan keessaan viidiyoo kana ergee qaama seeratti akka inni hidhamu ji'a takkaaf namni godhe ana hiisisee naan jedhe achirratti ati niisisne jedhee ati niisisne kijibin jedhee ka barreessee mara jira mube dharaasuun inni waan godhe hiisisellee ani hin beeku an seera hidheen beeka kanarraas taree kaleessa du'e jedhee haasee galgala ajandaa godhe akka ummanni kun isa jibbe beeke akka kijiba isaa inni baxaraaniqee ummanni kun kijiba itti qabe waan beekuuf ganamaan ka'ee du'e wanne an jedheef daraan hidhamee mana seeraa jira namni hiisise rooziidha roozii tokkana godhe mee qaamuma seeraa kam hooggana ani eenyuudha ani qaama seeraa kam hooggana sheekaan roozaan hidhamtee ulfooliin ani kantiiba dawwalee akkana godhee baasisiise jedhee jira kijiba isaa namni hagana waan hagana ga'u kana baxaraaniqa ani sheekaan hidhamee sittaayimumi ani abunii zaareem zamadeeno har'allee borillee ani abunii qiimi matakkallee ittiin qabu wannati naa beekuu ni qabdu abunii osoo ani dahee bakkaan ulfata'ee ciisutti Roza Brandadhat shiitiin isiituu ruuhii qaba jedheetiin nama maastaa'oo qanaa dalageerraa yabuun an bakka dahee ciisutti bakka nayyuun argin suuqii kiyya naan dhufin shittoo biraandi akkanaa roozarraa argatan jedhee naa dalage abuniin suuqii kiyyatti dhufee ani caatii kenne caatii bitee fi bishaan bitee fi waan mara godhee fi baxaamin na galateefa suuqii kiyya laabii waliin seenaa qiimii takka walitti hin qabnu anaa fi abunii wannati beekuu qabdas birattillee gaafa amma qiimii walitti qaban jedhu manam aynat qiimii ani kinoo waajjira poolisaa jira yoo barbaade abuniin liwaaxaa michilaal gaafa tuuniin dandeettamu be takka waan takka waliin jenne hin beeynu gaafa viidiyoo kana argee fi jenna silkii kiyya wannollee jechuu wallaaluullee danda'a siigaleemi na beekeellee ta'uu danda'a na beekeellee ta'uu dhabuu danda'a abdaadan bal'arratti hin dawwaliin maali naan jedhan itti dawwalee jennaan siigaleemi qiimii biraa anaa fi abunii wanni takka wanni walitti qabnu takka hin jiru obbo baxaam itti jaaladhaan ana abuniin beeytaanillee unkaan ani deebi'ee hiisisuuniifillee siigaleemiti namni viidiyoo irratti dalagee namni marti akka argu godheessa. Wannati beekuu qabdu fooloorsii 680 wayii qaba sheekaan fooloorsii 600 inni poostotee sa'a furduuba kaan gadhiise namni fooloorsii 600 fi wayii san 600 wayii san osoo ilaalin kiyya 100 jedhee qaamni seeraa isa qabee isa hidhaa kana maqaa kiyya dammoo akkanaan na balleessaa jira kun homaayyuu miti ani osoo nama qiree akkasitti jecha an jedheen qaamni seeraa isa hiise inni har'a maqaa na balleesse har'a maan seensin ani maqaa dharaan isa maa galchuu ni dhabe. Waan wahii bakka akkanumaan zim jedhee faawulii keessa nagalcha homaayyuu ani kanallee keerin goone irrallee hin kenne ani nama hojiiti nama hojii kiyyaan beekamu namni martinuu na beeka basiraa'een omittaawwaqa waan xixiqqoo akkanaa shufuroo akkanaa kijiba inni akkana ganda keessaan deemu kanaanillee ani nama beekamu miti namni roozii barbaadu dammoo abbaa barbaadde maan taane feestoo feesii natti dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan miidiyaa irraa abbaan barbaade iyyuu baate jechuu saree na duubaatan caaccaatu bootaa kenne hin beeku ani rooziidha dhimma roozarraa qabaa miidiyaan nan oolchu miidiyaan nan bulchu ani kotteetii irra jiraadha dafqee ifaajee fideetiin duniyaatti nyaadhee jiraadha kadhadheetiillee lammaan nyaadalla ummaanni meeqanya namni roozaa hin barbaadaa roozarraa dhimma qabaa jedhe naada walii bakka barbaaddeetti illee sitti dhufa karaa ittiin dhufeen astanaggadee deebisaan sodaa takkallee onnee keessaan qabu maaliif namni dharaan maqaa nama nyaatu ufumaa itti saalfata dubbii tana boriiftaan eega ufii itti saalfata malee kijibe mucaan du'e jedhee taaziyaa hime itti dawwalee mubiyee wanno irra kaanii itti dawwalan taaziyaa irra jira jedheeti mucaa ajjeesee geesse mucaa waan godhe ammallee dubbiin tun garam deemaara mube mucaa kana waan godhe geesse ajjeesisiiseetu yookaan nyaata marziin itti ergeessi jammara abuniin akka inni hin jaalatuun abunii sheekaan kun sheekaan hidhamee baasuun didanii waajjira poolisaa kanatti waliin dubbisaniiti wannati naa beekuu qabdu wallaahi abuniin dhufee na kadhatee miila jalan na jigee roozaa minin bihoo wandimmeene unaan jedhe sheekaan osoo har'a du'e ani zaakirii liistiroo xaragaa namni zaakiriin jiraachisu ana naan jedhe inni xalaata na godhate nan dubbisu koon na araarsi naan jedhe namni ani abunii fuudhee poolis xaabaa sheekaa roobee bira fide ana abunii fuudhee jara xalaataa ka waliin dubbise abunii qabadhe hin jira nama baay'eedhaan bira deemne
Abunii fuudhee waajjira poolisaa sheekaa akka inni dubbisu namni fuudhata sheekaan hidhamee jiru namni fuudhee ni abunii fi isa ol dubbisiisee iyyu'an. Deebisee amma naa fi abunii xalaata guddaa wayii nu godhee nama xalaata walirraa qabnu waan meeqa nu godhee fidee ajandaan aan uummataa jira. Rabbiin kana kara hiiketti ni kaa'amaa waan nama ajaa'ibu takka illee hin jiru. Namni na barbaade ammallee har'allee borillee dhufuu hin dandeettan adiraasha kiyyan beeytani. Karaa deesisiin jedhe kanumaa mubee kiyya geeffadhee jira galatoominaa ulfaadhu. Tole galatoom dhugaan jirtu tana namni yoo dhugaa jirtu akkana dubbatu hin jaalatan wanni amma ganama kana godhamaa ture bakka inni jirutti mucattii tan akka diinaatitti isii birayyuu taranii gosa isii arrabsaa turan gosti isii tun jedhan baalee kana keessatti roobee kana keessatti humna nurra fudhattee jirti dhiibbaa nurratti godhaa jirti gosa tana balleessuu qabna sadarkaa mallaqa guurraa bira geette hooleeyyiin mallaqa guurraa taftaf jennee waa wayii goone isii sawwaa goona seenuu qabdi ajjeefamtu an waan akkanaa kana hin jaaladu natti hin tolu hin beeku nama rooza amma arge amma dura takka arge hin beeku warra balkaaba gaafa namni kenna shiraan deemu natti hin tolu amma dura maalirra dubbataa irra namni kenna kasi komando baalagee baay'ataa jira baalagee nu keessa jirtu tana uf keessaa baasuu qabna jenne gaafa namni kenna baalagee bakka hundaa gadi yaanii lakki baalageen kennamaa hidhame baalageen kennamaa to'annaa jala oolee sheekaa roobee barsila ummanni roobee gadi ba'ee nuu hidhamuu qabaa nama burjaajessee nama lubbuun jiru du'e jedhee miidiyaa irratti holola godhee jedhee sila bar nuu hidhamuu qaba jennee gadi baanee silaa himachuu qabna sheekaa diidaa ummata san guutuu keessa sheekaa roobee sheekaa kobbaa ummata abuuniin ummata san guutuu keessa taa'ee magaalaa keessa deeme Dr. Abiyyi unkaan asfaaltii ijaaruu miti surree ofiituu jijjiirachuu nama hin dandeenye jedhee mootirratti duulee maqaa ummata baalee balleessu. Deengadda akkuma sin argitan obboleessi isaa ammoo tuyyuu sadarkaa sanit deemee akka waan hora booqaatiif asfaaltii fi bishaanii fi maabiraatiin hin galle akka mootummaa ta'eeti yakka inni dalage beeytan baatii lama hidhamee dhiifama gaafatee viidiyoo hojjannee fi firii sheekaa roobee jennee gadi ba'e. Sheekaa diidaa ummata saambituu arrabsee biyya sanitti qeessee baatii tokko hidhamee deebi'e. Namni waan dogonkora kalee irraa hin baranne jaldeessi yoo hidhame jaldeessi maa hidhame jettanii maa waccan. Anyways dubbiin jara kanaa kabbaadidha waan akka salphatti ilaalluu miti madda olaa buba kana gahan dhufte yaada yoo qabaattene. Jala koomentii barreessan iddoo argaan jiraata jabaan ture jalqaballee reefi mana wayii jala ture dafee bakka sanii deeme Rooziin yoo kantiibaa roobee taate hin beeku duraan kantiibaan turre mucayyoon tun leenjistuu maashalartiiti godina keenyallee magaalaa teennallee sadarkaa Oromiyaattillee dorgommii adda addaa irratti nama hirmaachaa turte nama naamusa qabdudha nama argitee kaleessa ambii dinagdee maanu keessatti horata jenneetiin hawwaa turre har'a qe'eesii keessatti isin biizinasa dhuunfaa nama dalagataa jirtu dhugaan jirtu tana jechaadha. Garuu warri har'a asirraa wacu kuni nama hedduu taajjabnee jira namni tokko namni si beeku tokko asirraa dubbataa hin jiru koomentis ilaalaa jirra mucayyoon tuni dogoggoruu dandeessi akkuma jetti amman tana dubbachaa turte dogoggorri jiraachuu danda'a arrabsuun asirratti nama arrabsu uummanni keenya kuni namni gaafa guyyaa waliin nama fide guyyaa walitti nama fida wallaahi dhugaa sitti warra isirraa si wacu kan nam 8 addisitti hin keessummeessiti dhugaa sitti himaan dhiirummaa onnee roozii namni ga'u takka hin jiru dhugaa sitti himaan mucayyoo tana har'a asirratti chaansii argateef namni cal jedhee kan itti utaalu kana yoo seerri jiraate seeraan gaafachuu mirga qaban intala Oromoo takka intala Arsii takka asirra gabba'ee maammadoon kenna akka fedhetti si dhiitu akka fedhetti suuraa namaa asirra kaatanii haasa'uun kuni har'a asirratti mirga qaba borammootu namni qaamaan wal argaa beeki warroota asii jala jiranii fi warroota waan sirratti dubbachaa ture jechaadha. Haguma feeti yakka feete qabaachuu dandeessi intala Oromoo takka Jamiilaa Abdellee boora akkasuma gatuuf deemaadhan jechaadha. Next intala biraa asirra fidan jechaadha. Asiin duran beeytan gaafa maayee mucayyoo akkasitti uummata keenyaa dhaabbachaa turte torbaanii booda gabbaasanii waan hin taane haasaa turan jechaadha. Ani Roozii nallee leenjisne gaafa ammaa sharartii seenu isiin xiqqoodha. Bakaree fa'aa wajjin nama sadarkaa gurguddaa sadarkaa Oromiyaatti deemaa turte. Nama aarsaa guddaallee hawaasa keenyarraa qabdu nama shamarraniifillee fakkeenyummaa guddaa qabdu nama har'an tanallee biizinasaan argite yeroo namni keenya dadhabee jirutti dafqa ofiitiin tattaafattee jiraachaa jirtutti isiin beekaa akka nam tokkootti jechaadha. Kanaaf hawlolli asirratti deemaa jiru kun dhaabbachuu qaba.
isiin boru obboleessi sheekaa gobbaa yookaan obboleessi sheekaa roobee kana wajjin fixachuu dandeetti. Abunii wajjin fixachuu dandeetti. Boru iftaan itti saalfata namni gurguddaan haadha asirra taa'ee mana namaatitti argaa ture. Nama gurguddaa dubartii ta'e xiqqeessu akka waan osoo beeynumaa callifne nu dubbii addaan baafannaa fi bar. Arroozii bilbilee gaafachuu danda'a. Namoonni biroo ka biyya keessa jiran itti dhiyaatanii dubbisuu danda'an. Nam 3 4 nam 5 dubbisaan turen. Fiiganii gaastii banachuun kun istaayilee eessaa dhufe ijoolleen keenya kana hin qabdu. Kaleessa kana hin qabnu. Har'a kana hin qabnu. Namni sirriitti waa'ee ijoollee tanaa beeku irraa qabee bilbilee wal gaafachaa turre. Jamiila Abdee kaleessa waan kana dubbattee nam 5 waan kana addaan baafachuun nam 5 ijaa bilbilaa turre asirra jirti kunoo. Yaasin akkasi mataan isaa bilbilee nama gaafanne. Hidhamee isaa amrii ta'e isaa nama du'eellee kaasaa jira godina keenya keessaa baa jira wanni kun jechaadha. Si jammar sheekaa roobee dubbii sammaa dubbate nama du'eetiin akkas goone akkana goone jechuun kun sirriidha. Faawulii ofii tuqanii nammoo nama tu'isuun gaarii miti. Namni keenya ispeeshaalii yeroo ammaa kanatti rakkoon guddaan jiru osoo waa addaan hin baafatin fiiganii asuma si kaa'an jechaadha. Fiiganii asirra si kaa'an nama haadha namaa xiqqeessuuf baay'ataa jira. Nama obboleettii namaa xiqqeessuuf baay'ataa jira. Nama gargaaru arrabsuuf baay'ataa jira nurra jechaadha. Namni gurguddaan ammoo bakka san sisseentanii waan tokko ijoollee wajjin waan feetan jettanii gaafa wal saalfatu jira namni jechaadha. Waa waliin gatanii wal saalfata. Saalfiin kaleessa yoo dhabame hin beeknu namni qaamaan gaafa wal argis wal saalfata. Mucayyoo tan yoo argitan bor nama argitanii kaleessa sirratti xiqqeessaa hartan yoo argitan saalfattan. Asiin dur haadhatii arrabsan. Uummata baadiyyaa kana ittiin miidhame malee waan irraa argadde hin jiru. Sababa dhimma dhuunfaa faayidaa dhuunfaa dhimmoota geemitii wal qabataniin haadha ilmaan Oromoodhaa arrabsan. Gaafa si arrabsuu barbaadan maal si gatan akka waan hawaasa kaanii sagalee ta'uu ta'anii haadhatee dhaanan jechaadha. Tiimni ijaarame. Inshaallah kana si Shaazar qaamaa wal arguu jirra. Galatoom ulfaadhu. Ayyee namni itti aantan fudhadhaa carra. Nekisti itti fufa Abdusalaam Amaan Sheek dideera kun abbaa moodii talakeeti. Akkasi uummata keenya dubbii bakkuma jirtu dhiiftanii bakka biraa fiidanii kaara Sheek Roobee isa garuu sana mucayyoon ofirraa dubbattee jirti. Nama keenya wal qajeelchaa deemuun gaariidha kijiba bira dhaabbatuun. Nama sanqilee oofaa jirta. Namni miidiyaa irraa fiddan ka jettu Jamaal anaaf yoo taate obboleessatu gadi ba'ee du'ee jedhe. Warri osoo hin qulqulleessin jettu nama tuquun dhiistu ati. Ka jedhe obboleessa garaa isaati Sheeka Roobeettu jedhe nama 12 jiru irratti ba'ee jedhe. Jamiila komentii Kanuma dhufee ani isinitti hime. Malee ani lafaa kaaseetii miti obboleessa garaattu jedhe. Bira tareellee taaziyaa irra jiraanatti bilbilinaa jedhe. Jamu yedisi kun qafoodha maal beeka Jamaal godii keettuun mahayyimni maal beeka jazbaan maal beeka akkanuma hima tarsaa deemu ummata riiraa jedhi ati deemu wanni ati beektu takkattiin sanii qafoo zar utaa kasiisir ndoon bilook nama araga shama jamfal meetiin nam bilook nama araga xifaa kaneesir beekaa taphata mahayyimni amma dhiisa Erkan sisir kotota isa malee namni beeku hin jiru anywhere ani wanni jedhu Mubaarak iluun hin jiru iyyuu nu Jaafariin bira turre Mubaarak dhufee inni akka jennaan achirumatti itti bilbile maaliif wal baay'ee walii bilbila anaa wayita rakkoollee isheen roobee naa bilbilaa Yaasin biratti nu gaafattee jennaan bilbilii mala koosana ergettee bakka inni hin jirre madda walaabuu waamsisiise ani najaatiin bilbila fudhachuuf maaliif ani abunaallee walii bilbilaa yoo rakkatellee natti bilbilaa iluun silkii bitiif jedhee anatu bitee wanni dubbatte hin jiru lakkoo sanarraa wanti ani badduu dubbadhe hin jiru ajandaa na godhachuu barbaada inni maaliif akka akkanatti na qabe ani san beeku laala dhugaan jirtu mana Mubaarakitti dhageennaan mubee hirrifadhe mucaa kana hin beekaa yoo rakkate naa bilbila bira taree mucaan kun wallaahi mee bakka akkanaa jira naa ergi jedha ijoollee inni akkaawuntiin qabu ijoollee irratti ergaaf sana booda wanti ani godhe dhufee yaa ijoolleen teena bakka jirtutti Jamaalillee hin jira wanti akkanaa ta'e jedhanii mee adda baasaa jedhe ka jedhe obboleessa garaa isaati obboleessa ka caale namni biraa jira adda baasuuf itti bilbilaan taaziyaa irra jira jedhe wayita kana deebisee Sheeka Roobeetitti bilbile
bilbila sheeka gobbaatitti bilbile bira taree najaatitti bilbile bira taree bilbile birri ittiin erguuf mucaa sanitti bilbile namni kunniin naan kaasu xumura irratti sa'atii 9tti makiinaa mana isaaniititti ergisiisee sobaa warri hirrifataa namni rafaa jira homaan jiran naan jedhan kanaaf allafaa kaasee osoo hin ta'in kahaasee sheeka roobeettuu obboleessi kiyyaa motorsaayikiliin aakirame jedhe makiinaa jala seene jedhee bar saayikiliin osoo deenu makiinaa jala seene nuun jedhan soba yoo ta'e mana mubaarakii iluun hin jira namni kun hundi hin jira maaliif nama qeequu barbaada Achidhiisa abboo wanni dhufu hin jiru mucayyoon roozii illee nomaan taatu omarraa qaaqaa walluu hin qabu dantaa isaa abba fedhe maal jiraate fidan akkana maali abba fedhe ay jiraate kanama abba fedhe tuttuqu kana keessa dhiisee kanama tuttuquu barbaadu atas gabbaa'u amma namni keenya akkami beeyta wayita keenya si tuquu barbaada wayita kana ajandaa fedha dhugaan jaalatu soba barate soba haasawa bakka dhugaan haasawu roorri jiru kunni waan dhugaa dhiisee waan soba haasa nama baga ajjeesee jedhu maali hidhameen baane ishee gobbaanu waan nama tuqeefi bar waan nama tuqeef ummanni furraa wanni godhee bar mindinno jooruu hidhamee bahe yoo hidhaate hin duune hin jira abboo obboleessumatu akka hin jedhee nu rufachiise homaa wanti du'e hin jiru jamu silati komentii takka takka yoo deebite akkami haasawina ayyee bakka dhiifne irraa haasawe abbatille jababa takka takka yoo magalacaa kennite sila akkami haasawina nu wayita noofaan takka jennatu magalacaa komentii deebise akkasitti hin ta'u haasawin ara nurraa dhiisi akkasii roozii jabaadhu iluu kana biyyeessuu namni waa si godhu hin jiru warra sirraa iyyuu kunniin lashanillee afurillee yoo ta'e innuun beeka jechuu barbaadeeti si beekani qajeela bareechani ni beekan jedhe dhugaa keetu faradooti ennani beekanii jedha caala ati jabaadhu abshir farda keetti gadhiiftamin chiggiraallu ijoollee sirraa iyyitu kanniin waan haqaa dubbadhu haqa dalagi malee kan namni sirra kaayu waan ati hin dalayne cinqamin nama takka waan namni haasa'u ittiin cinqamin ajandaa barbaadan akka isaan ajandaa barbaadan an kalee argee jechuudha obboleessa ofii namni du'e jedhee bakka nu jirrutti anuu bilbilee rifadhe an badhee dhaga'ee dhufee barkeessaa namni na himee wallaahi billa rifadhe Turmaa turtee bara akkana jeenaa jechaa turteen dhagaa gaastee nurratti akkana jeenaa piliis jechaa turteen dhagaa. yaa rifadhee dhufeen laayif irraan dhageenye barkeessaa mucaan obboleessi sheek roobee du'e naan jedhanii sila kaminnii jedhee kami addaan hin beeknu naan jedhanii fiigaa dhufe yoo hin dhufu akkanuma muudii laalee naaf galee deeme bakka biraa deeme jechuudha. Laalee akka mucaan akkanumattu wayita itti bilbilanii iyyuu taatee irra jireedu sanuu akkanuma akkanumatti hin qabdaam jiire namni obboleessa irraa du'ee taatee irra jira hin jedhu. Har'a wayituma san du'e hin jedhu boroma fedhallee taatu. Yoo namoonni kun kijibadee akkasitti ofirraa dhiisa jechuu barbaadee gara dhugaan jiru dhugamatti himaa jechuudha. Sheek roobeenuu badii qaba matammaan isaatu akkamitti akkas jedha. Nama meeqa rifate jechuudha. Gaariidha wanni akkasii obboleessi sooshaal miidiyaa irratti obboleessi jedhu osoo akka tasaa haati yookiin namni biraa miidiyaa kana fayyadamee dhaga'e maal jedha warrummaanu mucaan bira hin jiru hidhaa jira waan mootummaan waa godhe itti fakkaataanii jechuu barbaada warri isaatu rifata namni rifata jechuudha waan du'aati kun gaaris ta'e badas ta'e numa rifatta jechuudha iddoo irratti waan akkasii ittuma himuu qaban malee ati maalii kennaa ati akkanaa ati akkas isintu balleessee namicha kana oromoon dura akkamitti jaalatte maaqa walitti himne namni kenna maa kijibda adoomii kijibda maal goota nama beekamee fi yookiin ganda keessaa yoo ati bakka biraatti kabajaa hin qabaanne ganduma keessatti asuma ijoollee miti xiqqoo biraa kabajaa qabaatte maal faayidaa sii qaba obboleessa beekamuu miti inshaallah foolowarsii miti yoo miiliyeena qabaatte natti hime yoo kee asuma safaruma ganda kee keessattuu bar namummaan wayii si kabaja gurguddaan kennaayyuu sin kabajne si jalaa galee jedhe asuma ijoollee xixiqqoo wajjin kabajamte kabajaa hin qabne shawaa bira yoo deemtu jimma bira yoo deemtu harargee bira yoo deemtu bakka biraa yoo deemtu kabajaa hin qabne kamire beekamtiin kee kam hin dhimee kami beekamtiin kam ijoollee namni kenna kun nama kana maa balleessaa jedhee bar itti himte har'a osoo harargee ta'e wallaa gaf fuudhanii itti himaniin abboo ati waan akkanaa goote sheeka barbaade maan taane kana sheeka roobee tarumaan taane garuu namni kenna harka walirra qabee bira darbaa yeroo bira darbu namni badaa deema guddaa keellee simatti xiqqeessa jechuun isaayyuu miti namuma kenna xiqqeessa dhugaa jettaa
Abbootti dogoggortee qajeele osoo hin jedhin ati dhugaa jirta wajja jedhan namni sun dhugaa see badaa jechuudha. Anallee maan taane badaa bara. Itti himuu qabda dirqama wanni dhufu hin jiru qiyaamaan buutu hin jiru hinduu waan dogoggore san itti himuu qabda fakkeenyaaf. Ani waan biraan beeku waa'ee hidhamuu maalii jinni jaankaa kanaa miti. Wammaan inni galee godhe sun iyyuu sirrii miti akka namaatti yoo laalle wallaahi. Maa namni maa rifata maa nuu maa rifanne. Nullee bara ilma namaati wallaahi obboleessa kiyya wayii ta'e na rifachi. Ijoolleen biraallee ka dhufanii Sheek Roobeen hin du'e naan jedhan bari rifannee naan jedhan. Malee hin gammannee naan hin jedhan hin rifannee akkamitti namichi kun waan akkanaa godhaa jedhan. Kanuma jechuu barbaade walii haa himnu jechuu barbaadeeti galatooma. Ulfaadhu Lukiya dhugaan jirtu tanuma namni kenna badaa ofii qabuu danda'u qaba. Wayita namni kenna badaan dogongora jirte jechuu ni qabna. Barkana goota kenna hayyuu kenna cimaa kenna lafaa dhufaa kenna jettii barra ganama kana wal geette nama. Eenyu lafaa dhufaan eenyu nafaa cufni kamtu hayyuudha. Argitan kalema kana waan inni sheekota gurguddoo waliin gada ilma zinaa ilma haati akkasii ilma sheeyni guddaan ulamaa'in. Kanaan namni kenna gadi ba'e baalageen kennaa hidhamu jechuu dhiise hayyuu kennaa jetti bakka hunda wal yaate sunumi adda adda ana kanan na arsa baalageen baalageedha bakka dirqama bakka roobe ta'e miti sikko mandu arsii ta'e miti baale ta'e miti baalageen baale keessaa baalageedha mattaasara allabat maggarafa allabat sheekaa miti waan fedhe haa ta'u qeesii haa ta'u baalageen 3 4 5 6 7 8 dogongoreemi qaxxaamuu qaba. Maali na dhaabanna bakka osoo amma namni harargee wayii sheekaa roobee sheekaa baalee du'e jenne sheekaa gobbaa du'e jedhee viidiyoo hojjate qiyaamatu bu'aarra ijoolleen teenna tasikoo mandoo bakka hundaa gadi yaate akkamiin nama kenna du'aan jaalate osoo namni shawaa wayii namni harargee namni jimmaa wayii dubbate si gale wayita kenna afaaniin alba'u maaliif afaaniin albaa namni kenna hin jennu Ziyaad yaada qabdaa. Wanti an sidaamoo jiraate mana nam tokko gasti hin dhaqin mana kee banadde of eetee wayitii barbaaddetti. Haran dhaqu waan akkasiin godhu hin dhaqu mana akkasiyyuu yaadeen seenu moo waan barbaadeef as mubee bira dhufe malee hin seenu mana nama takkaattu. Qaataa nama dhibban tara sheeriin irra godhanii hin deemu mana nama tokkotu inni dhaquuf hin jiru. Kadhin mana irraa qabu mana kiyyattaa dhufu. Agana. Viidiyoo gabaabaa dalagii waan ofirraa deebisuu qabdu yoo jiraatte viidiyoo daqiiqaa 2-3 dalagi manni keellee achiinuu vaariyaali siifaa dhuftee fooloo si haa gootu sagateen si jala deemtee mana hundatti si waamtu sunni an sheer sitti hin goone. Tasa osoo deemtu dhufte na bira ijoolleen dhufte oseen seennaan dhufte yaada kee kennatte dabarfatte bakka ofiin bulaa galchaame. Kanarraa reefi argaa ture itti rees godha sheer itti godha fidaa dhufuu qabdi likkii isiitti himuu qabna akkana godhuu qabna achi dhayxee hoolota tan waliin teennaan ofii salphifte ofii sadarkaa kee buufte. Akkuma madda walaabuu jedhe anillee jalqaballee jedheera tana qaba sadarkaa kee buufte. Hola moobaayila bitattu damooza ji'a takka irraa bahi bitadhu ilu rabbu ilu ofii bulaa moobaayila biti bakka Assalamu alaikum. bu'ina mana salaamu bulaan turan ilu ofii Assalamu alaikum. Ba'i goottu namni tokko eenyu nagaa sagaleen isaa deddeebi'u mi'uutu godha dabboo ziyaada gaheettu kun. Itti fuuf. ofiin bulaa irraa bahime dubbadhume Ayya na fakkaate. Assalamu alaikum. Salaam. Jirtanii jajjabaatanii yaada madda walaabuun jedhe tokko yaada qubsaa yaada natti illee dhagahame. Yaada agartee qabatamaan bira jiru yaada yeroo agartee inni haasa'u wanni kun sirrii miti jedhee bira akka dhuunfaa yaaditti dhiisiif jedhee irra darbiif jedhee afoo naan laayyadhi rakkoon qabu ijoolleen tun daa'immanii jedhee bira tureedhaa jechuun isa tokko warroonni baandiin amma agarteetiin biyyattii tana dhabamsiisuudhaaf jecha agartee gocha isiin hin hojjanne gocha isirriitti deebisanii isii balleessuudhaaf isii xiqqeessuudhaaf isii agarteetiin gara gosaatti deebisanii waan hin taaneen agarteetiin ganda keessa deemanii laaquu yaalii akkasii taasisaa jiran milkaa'uufillee hin taa'u. Tokko isaan kuni
gaafa agartee ilurraa kaasa gaafa iluun agarteetiniin agartee akkuma agarteetiniin namoota Oromoo ta'e nama maqaa Oromoo himatu sigalee xiqqaan taane guddaan taane bira dhaabatee gargaaraa ture maa gargaartaa ati gandaggali jedhanii turan mataa keessa dhahaa turan ati gandaggali nu fayyaddaa amma fayyidinii nuttu si ajajaa nuttu si sakaalaa nuun deemtaa nama jedhaa ture jechuun manni onni hin dadhaban harka kennuu dide yaalii taasisaa dhaqanii iluun jaraa oli dhageettii jaraa olii qaba yaadallee jaraa olii qaba cimummaallee jaraa oli ofii agartee kufaatti deebisanii hafanii jechuu deebisanii madda walaabuu kan haadha isaa arrabsaa turan siigalee madda walaabuun duraan agartee waan hawaasa waan baalummaa waan tokkummaa haasaa ture maa agartee tokkummaa kana labsitaa haadha isaanii fataa turanii jechuu kana jechuun wanni akkanaa hin taamu garuu ka arrabsullee namuma kennaa jechuun warruma agarteetiniin numa jala deemee agarteetiniin qotee waan agartee ajandaa bocatee fideetiin ajandoma kaasaa hin xumurtu illee bakka illee goottuun yaadallee yaaduma agartee achumarraa iyyitu malee yaada agartee fudhatamaallee miti namni irraa fudhatee galmaanillee ga'ullee miti kana waan ta'eef madda walaabu gaafa sanis dhiisi jennee namni agartee irra darbiif rakkoon qabu ijoolleen agartee akkanuma nama yaabbattee akkanuma nama cabbayti qoreedha ijoolleen afaani malee keessi wama takka hin jennee dhiifama si gaafachisiifne in agartaatillee kuno taranyamaa wal dhiqaa jechuudha kana waan ta'eef roodii sitti hin dhaga'aminiiti warri kunni warra agartee kalee nama agartee nama waraanaa ture nama kalee nama cafakaa namni haa baduu namni haa du'u namni haa agartee gadi haa deebi'u nu jala haa buluu warra jedhaa ture jechuudha sigalee kana waan ta'eef hin dhaga'amin sitti akkuma amma mubaarak siin jedhe mana kee banadhu yoo sitti tole yoo sitti hin tolin viidiyoo gabaabduu hojjedhu gadi dhiisi dhufiin fudhanii si jala deemanii fooloo si godhanii laayik si godhanii sima guddisan malee sin xiqqeessanii jechuudha yoo ati gastii isaanii dhayitee gastii isaanii keessatti yaada ka kennatu taate ofii xiqqaattaa jechuudha maaliif gasti darbanii waa siin jedhanii waa hin taane jecha hin taaneen si daddarbatanii jechuudha kana waan ta'eef nama agarteetiniin sila agartee yaada bilchaataa si wajjin haasa'uu danda'u bira seentee akkana yaada dabarfatuun sirraa bareedaa jechuudha ammallee kan kee agarteetiniin haqqi kan kee dhugaan kan kee hima baati ka agartee obboleessi garaatu taaziyaa jira jedhee silkii namarra cufatu uma hiisifteyyuu bar uma feete waan feete yoo goote sigalee obboleessarra itti aanta obboleessi garaaniyyuu mana hidhaa hin hidhamen jennee bare hin du'e jedhee hin ajjeesanii hin du'e jedhe silkii agarteeti bakka taaziyaa jira haasa'uu hin danda'u jedhe obboleessa garaa isaatii jechuu ka garaan agartee isaan rifatiin ormi namaa rifatuu hin danda'u jechuu sigala kana waan ta'eef irraan kaa'atini waan ta'een oolumaan jirra waan agartee barbaachisu akkuma mubaarak jedhe viidiyoo gabaabduu ajandaa akka agartee haa iyyuu duraanuu beekan har'aa miti nyarri torbe mata guyyama sadii mee boramma irra hin jiran kanaaf haaluma gabaabatti sitti hin dhagaamin jechuu barbaadeetti galatu mubaarak irraa naa kennuu keetiif. Okay, tole ulfaadhu muhee hin dubbattaa ziyaad jeddiif carraa kenninaan dubbachuun dubbadha muhee yoo carraa naa kennitte galatoomi ulfaadhu horii haasaa turtanillee haasaa bareedaa haasofitanii galatooma wanni ammallee an jechuu barbaadu gadi labataa ta'anii wanni amma kalee Sa'iid Sheekaa Roobee godhe suni innummaanu an akkiyyatti silaa inni nuti dabalamee hidhamuu qabaa jedhaan maaliifi wantummaan inni akkasi godhe sun iyyuu sirrii miti nuuf shabbarsiisee namni oma fedhe iyyuu ta'amma nama kana du'aan isan jaalannu seera yoo adabame garuu rakkoo hin qabu garuu nama du'aan hin jaalannu waan ta'eef Sheekaa Gobbaa saniifuu nuti baay'ee rifannee du'aan isan barbaannu waan ta'eef ammallee ati obboleettiin teena nama sitti deeme nama ammallee sitti deeme seeraan akka barbaadetti ofirraa dhooguu dandeetta gama seeraatiin eenyumayyuu haa ta'u nama daangaa sitti darbe seeraan abbaa barbaadde ofirraa dhooguu dandeetta mirga guutuu qabdaa siin jedhaan kanaaf wanni ammallee viidiyoon namichaan kun waraabee gadi dhiise sun illee waan sirriitii miti Sheekaa Gobbaa Sheekaa Roobee jechuudha viidiyoo ammaan inni akkasii waraabee gadi dhiise sun iyyuu sirrii miti jedhee fudhaa jechuudha akka mo'ititti kanaaf
ati gama seeraatiin abbaa barbaadde ofirraa dhooguu mirga qabdaa. Ati nama dalagattuuti nama dalagaati waan taateef kanuma jechuu barbaadan gabaabinaan galatoomuu ba'e. Ayyee ulfaadhu. Ziyaad dubbatta. Ani waan guddaa waan baay'ee jedhullee hin qabu jechuun ani hafee yoo taate malee humaa wanti jedhamu qabu hunduu jedhame. Yaa jechuun haalli ishee kan ittiin deemu sun guutumaan guutuutti dhibbaan dhibbatti wanti miti beekta. Wanti sirriin tokko iyyuu hin jiru beekta. Sheeticha kaanillee afaan mucaatee kanallee kunillee sirriin jiru beektanii. Jechuun waan ta'e walumaan laalanii tumaan xumuruudha hundumayyuu gorsuudha. Namni kamiyyuu kenna. Roozaa tiktokii gootee jedha. Roozaa biraa si'aaraa roozaa ispoortiitti beekaani. Inna kana waan ta'eef jecha walumaa galanii waan ta'e wanni jechuudha malee wal arrabsuun illee garee qoodamanii inni akkaataa inni itti haasa'utti gandaaf ganda waliin bu'aa maalii waliin bu'aa ganda kana keessa maaltu galche? Waa'ee dhimma mootummaatii fi waa'ee nama hawaasa dhuunfaa keessa ganda maaltu galche? Namatu waliin bu'aa akkas wanti inni haasa'u waan akkasiiti beektanii gorfamuu qaba inni beektanii ilaalcha addaa qaba ilaalcha fokkataa qaba gandaan dhaadatu illee gatiin qabu. Namni kamuu namni waan irraa dhalatee fi gosa irraa dhalate qaba namni kamiyyuu. Sababa kanaaf jecha ilaalcha akkasii irraa namni kamuu bilisa ta'uu qaba. Biyya waliin ijaaran malee wanti miti beektanii waan akkasiiti wanti baay'ee dubbannullee hin jiru itti yaaduu qaba sheetichi sirriin jiru. ABC Mubarak yookiin Mudedara fidi. Yaa dhugaan jiru sabni. Wanni dabalu yoo jiraate ijoolleen urga kalee galgalaati haadha ganama irratti roozaa dhabamsiifnaa sanyii siittuu gosa siittuu roobe keessatti humna godhate jettu tunniin tokkoffaa ijoollee harka dhiigaati. Ijoollee gaaf durii ummata keenya akkasii komandoo walloo walitti naqee namni keenya yoo dhiqqaate nama 43 maqaa jaraatiin warra du'e jechaadha. Walloo waliin, Jimma waliin, Arargee waliin lola yeroo 7 ta'e keessatti ijoollee hirmaannaa godhanii miidiyaa kanarratti qawxii godhanii namni keenya akka dhumu yoo dhiqqaate nama 48tu arsii gamaa gamanatti dhume jechaadha. Ijoolleen tunni warra achi keessatti hirmaannaa qabu. Nutu sanuu hunda liqimsinee gaccallifne. Jara saaxiluu dadhabneetii miti. Har'a sirrooyti boru sirrooyti jenneeti. Yoo jarri guyyarraa guyyatti ummatuma keenya kana keessa summii ka facaaftu taate immoo takka takkaan qollee waan jarri dalade gadi baafne akka namni maatii warri biyyaa du'e sun gumaaf warra ijoollee tanaa gaafatu goonachaadha. Yoo adabattee kan teene taate takka takkaan maqaa jaraa viidiyoo jaraa qabadhee taa'a waan ta'e. Nama 43 arsii gamaa gamanatti ka du'e ijoollee ammallee haadha namaa miidiyaa kanarraa arrabsaa jirtu ajanda mati xiqqoo fuutee akka waan guddaatitti olii gad dafarsaa jirtu tanniintu biyya alaatii Suudii keessatti amma sun hanqannaan deebitee gandatti deebitee biyya keessatti akka namni bunaaf soogidda walirraa liqeeffanne nu godhu deemti jechaadha. Sigalee waan namni niyyatin waan namni dhuunfaa tokko osoo ka ta'ullee ta'u taate godheef gosaa fi gosa wali buusuuf deemti jechaadha. Akka namni ibidda walirraa hin fudhanne. Kanaaf afoo dhaabannaa jechuu barbaadeetti. Roozii anama duraan sin beeku akka ijoolleen hedduun dubbatanitti atuu nama of geettee ofirraa dhoorguu dandeettu yoo namni dhiibbaa karaa sooshaal miidiyaatiin kasitti godhu taate yoo namni karaa keessaatiin dhufee waa akkasiin jedhu taate anatti na himi koottu keessaa. Yoo ammoo namootuma achitti angoo qabanuunu walitti dhiyeennan qabne koottu nu mari'adhu nutuyyuu nama dubbisee akka namni sun pirootoksii gorsii goonachaa namoota dubbifne. Kanaaf sodaa namaan godhini bakka baatutti wanni an takkattiin siidhaamu even nyaata nyaattu keessatti amma booda haga wanni kun tara gaagga'utti hiriyaateen amanii nyaata nyaattu keessa dhugaatii dhuudhu keessatti sa'aatii baatee galtutti of eeggannoo godhisiin jechuu barbaada. Namni yaada dabalataa qabaattan yoo jiraattan kennadha ani irraa ba'uu deema bakka. Kanaa ol ajandaa godhuun hin barbaachisu waan kana. Mubaarak. Waa'ee dhugiya. Ofirraa wanni goona wannan jechuu barbaade namni keenya wal kabajuun nama ofii jabaa fi jabeeffachuun haa barannu jechuu barbaade. Wannoota asiin dura darban keessa namoota jajjaboo uummata ofii gargaaran sagalee namaa ta'an akkuma roozii kana dhayaa turan garee jira. Gareen si dhawu. Haga gosatii yaa arrabsana anin beeka jechuudha. Asumarraa ijoollemmaan kunni haga gosaatti gaafa sani gaafa gosa arrabsitu ammoo gosaan walitti dhuftaa jechuudha. Nama dhuunfaatiif gosa arrabsuu nama dhuunfaatiif ganda tuttuquu bakkuma takkaa dhuftee barbaalema keessaa dhuftee wanni akkanaa kun haa dhaabatu. Amma ajandaan hin jiru. Uummanni walii gale Oromoon tokko ta'e wal lolaan jiru. Ufis hin dhiisu. Ganda tuquu hin dandeettu.
yoo safaruma keessa deemtee homa bukoo safaruma keessa naannoo kee kana bukeessite malee bakka biraa namni Oromoon argeen dubbattu walloo sintuutu namni nama arrabsu hin jiru. Tiktookii kanarra ilaale namni dhiisee jira ofiillee waliin arrabsu namallee arrabsu Oromoon bira ka ofiin kabaja ka dhuga jallate itti hima. Kenna kun yoo ta'e dhuftu qara duraan Oromoon wal akaa amma Oromoon addaan dhaabatee ufumaa ganda ofii keessaa funaanaa nama asirraa waa godhu ijoollee meeqa dhaanii asirraa balleessan kan koottaa nama keessan qarqaara barummata doolaara 2,000 3,000 nuu kennu gaafa rakkoo wayii jiru asirratti maqaan taane kennanii arrabsanii hamilee cabsan sitti nama duulan xiqqoo miti wanni kaanaan girgirri garee ijaaratan waan namni waan ijaaranne namni irraa hajaan qabu waan akkana wadu kanallee balleessuun numa dandama naannoo kenna garuu namni maal godhaa jedhee taa'ee ilaala jookee mi'aa iyyanii akka nama bakka bu'aa baalee wayiif godhan gaafate baale rakkoo wayii irra jirtu hin argitu garii isaanii nama muraasa dhufu hin jiran jechuudha. Wayita haasaa wayita ganda keessa deemanii waa jeequ bakka bu'oota naannoo kanaaf godhan. Sigale uf jallisaa artan Oromoo biratti uf xiqqeessaa artan nan dhuguma isin maaliif uf xiqqeessitan nama jallataa kee obboleessa ittiin gatteessi arrabaan osoo hin taane kana abboo bakka kana sirrii hin jirtu wanni duunju kana kun cabsuu miti bar jabeessu isin bira cabsuu fakkaata. Garuu silaa jabeessuudha nama tokko haqa yoo itti himte. Ka cabsaa jiru ka dubbataa jiru kana osoo hin taane ka isaaf dogoggoraa mormu kanattu nama kana Oromoo fi biratti nama ofii biratti illee xiqqeessaa jiru obboleeyyan xiyyaa walii himaatii waliin jiraadha wanni dhufu wayiitu hin jiru. Rakkoo wayii yoo jiraate namni wayii rakkoo balleessee jiru gobbatti illee rakkoon badee roobeellee yoo balleessee gobbaallee yoo balleessee dhuguma dubbannee dhugaa san dubbannee haqa walii himne akkasii waliin jiraachuun gaariidha. Akkanumaan wal arrabsaa ooluun gosa nama arrabsuun nama kennan nama ajjeefna jechuun intala shamaraa takka yoo xiqqaate siin bu'aa buuftee jirte maal buufte meeti kana marrabsu osoo ijoolleellee bara mucayyoon tun haga baadiyaa deemtee bara tukaandoo barsiisaa turte bara osoo nama lamallee taate durriyyummaa irraa yookiin bakka oshaashaa irraa barsiiftee sammuun isaa gara akka ispoortii deemu gootee bara lamallee osoo taate garuu siin san caala goote jechuu barbaade dhima dhiisaa nama keessan kana nama jabaa intu kana isiin beekaan nama dubbisuun akkanuma arga. Waan isin daladu san igdasna jedha intala durbaa taate jechuudha waan hojjettu saniif si gammachiisa jechuudha intala Oromootiin intala ta'edha jechuudha waan isin hojjettu sun ana kana ta'a kiyyaan na gammachiisa ispoortiin isin hojjettu dalasiiftuu sosochiin isin gootu kun waan bareeda ammallee gara biizinesaa deemtu wanni cabsuu barbaachiseef illee hin jiru akkasitti haa dubbannu waan keessaan gaafatuu dandeettu yoo badii qabaatte illee waan isin roozii baamte abboo badii kana ibte hin goone giddiin godhee gootee jettaan hin goone waan isin hin godhin jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhufee dharaan qabatuu qaba danda'a bara. Kanaaf osoo akkasii wal kabajnee ilaalle jechuu barbaade galatooma tillee irraa bahi mubaarak. Mube yaada dhumaa iluu kiyya galatoome ulfaadhu mube yaada dhumaa baadhu. Viidiyoo Roozii qabadhu naa qabadhu. Iluu waan silaa dubbachuu qaban dubbatee jira. Jarateen ijoolleen nama 500 wayiin jirtanii madda olaabuu kana fooloo godhaa Oromooti. Nama jabaa akka miidiyaatitti qabnu fooloo godhaani please. Yoo diqqaate namni 200 300 fooloo godhaani ergitanyaan hundi keessan irraan qabdan. Miidiyaa amma lafarra jiru keessa gandaa fi asirratti biyya namaa keessatti illee taa'ee nama dhugaa jiru dubbatu nama guddina hawaasatti saayinsii fi teknooloojii irratti akkamitti namni keenya guddachuu qaba namni keenya biizinasa garaagaraa keessa akkamitti seenuu qaba even sooshaal miidiyaa kana akkamitti itti fayyadamuu qabna waan jedhu irratti nama yuutuubii fi gara feesbuukaan tiiktookiin dalagu keessaa isa tokko mee fooloo godhaani please. Madda walaabuu fooloo godhaa warri kun waan dhiisaa mee madda walaabuu qofa fooloo godhaa itti fufi madda walaabuu please galatooma ulfaadhu. Iluu waan dubbachuu qabu dubbatee jira xiqqeenna guddaa keessa irraa kaleessa iddoon qabbana qabuu fi nageenya qabu naannoo keenya kana sooshaal miidiyaa irratti hawaasni naamusa qabu dubartiin naamusa qabdu kaleessa namatti seeqataa turrechaadha har'a ammootu yeroo ajandaan dhabametti hawaas keenya ta'aa jira. Obboleeyyan teennallee ka isii qeeqaa turtan sa'aatii ammaa kanarraa warroonni jala deemtanillee sheekaa roobee beluu hiiseettan rabbiin sodaadhaatii waan kan dhaabaa nuti hangafoota keessanillee taaneeti miti namni tokko argitee tokko miira keessanii waan fedhe jechuu danda'a. Rooziin dogoggoruu dandeessi sheekaa goobbaa dogoggoruu danda'a. Jara jaarsota biyya jira obboleeyyantu biyya jira hiriyyaadha jarri boru iftaan fixachuu dandeessi. Namoonni asirratti ammoo gandaa fi ganda sheekaa goobbaa I think gidaajana fakkaata roozii gidaajama natti fakkaata. Isin illee asuma walashee natti fakkaatu dogoggoruun baadhaan leenjistuutti hin beeka abbama fe'aa ta'u walumaa galatti haalli amma deemamaa jiru sun sirrii miti obboleeyyan teenya maddi isin qabne isinitti hin barbaachisu ijoollee teenya ispeeshaalii warri reef mana banattan
waan kana dhaabaa nu arrabsuu dandeessan garuu namni akkaataa itti wal argu hin beeknu inshallah gaafa rabbiin jedhe namni wal saalfata abboo gaaf sammaa akkanaan jetteen takka ni jirti gaafa tokko haartii maa akkas jetteen inni jirti ati goote ban gochuu hin danda'u namni amala wal caalaa haalaa wal caalaa seeraa wal caalaa garuu wal saalfattanii walii hambifadhaa walii obsaa walii gorsaa walii dhoksaatti oromooni rooziin obboleettii teessani at least miidiyaaliyaa 3-4 godina baaleetiif fiddeerti mucayyoon tuni at least jechaadha yeroo godinni baalee kubbaa miilaatii fi waan hundaan deemee dhabe ijoollee qabattee deemtee miidiyaaliyaa 5 naqamte irratti fidde jechaadha yoo kana jedhu ammootu san fiddeef dogoggora haa dalaydu jechaan jiru kireeditii walii haa kenninu dogoggoruu dandeessi wal dhabuu danda'anii borammoo isaan yoo walitti deebi'anii waliin kolfanii taphatanii isin tutti saalfataa yakka caalu ka dalagi sheekaa roobeeti ana jedhe maddolaa bullee kunutti dabalee jechaadha akkamitti nama lubbuun jiru sirna kaleessaa keessatti biraandii haaranu rabbaasa du'ee jira jechaan ture jechaadha namni akkamitti du'e amantaan islaamaa akkas jetti maal sadarkaa sanii wanni nama geessee nama jiru lubbuun jiru du'ee jira nutti dhagaame dhugaa dubbachuuf maraataan keellee barre akka waa ta'u hin barbaaddu jechaadha kutaa kamiyyuu haa ta'u namni namummaadha biyyaan baatti maalaawii wajjin jiraachaa irra zimbaabii wajjin moozaambiikii wajjin jiraachaa irra nyaannee jechaa wajjin kanaafi akkasii galatu ulfaaddu roozii atillee sheekaa roobe eeggadhu waalleen jedhiniin deebiilleen deebisiniif yoo waa sin jedhanillee sheeka akkasii miti ima jedhiini jalaa gali. Ayyee ulfaaddu galatuuni. Mubee maasin jechuu barbaade viidiyoolee waan inni keessaan na barreessellee ani keessaan si ergaa dubbii dhugaa jechuu masrajaa keessaan si ergaa. Inni biraa maasin jechuu barbaade kuna zala deemee roozaan nafxanyaa akkanaa maali warra jettaniif deebii xiqqoo isin deebisuu barbaade. Ani abbaan kiyyaasi alii elebidu haadhatti shaffilaa dambal heeroo jechuudha. Namni na beeku barbaadan iluu keerishaatii haadhatti illee abbatti illee aliidha biyyi tiyyaa jechuudha. Namni na barbaadan gosa tiyya barbaadanis haadhaan shaffilaa abbaan goofiin gira namni na barbaadan karaa barbaadaniin dhufuu hin dandeettanii an nama haadha jala dhalatee yookaan haati na fiddee baaliin dhufee miti nama haadha jala galee miti ani intala ardaa qabduu gosa qabduu namni martinuu na beeka kana namni roga qabu waan namaan hin jedhu nama roga hin qabne waan namaan jedhaa zala warri babarreessaa jirtanii an bakka illee isinii hin kennu inni biraa mubee keessaa waan jiru si erga waan viidiyoo inni gadhiisee hin haqe dafee kan inni gadhiisee haqellee waan inni keessaan barreessellee ana hiisisellee anatti akkana godhellee kan inni jedhe marayyuu keessaan si erga kana naa galatoomaa ulfaadhaa wallaahi gana isin cinaa dhaabachuu keessaniif guddaa takka isin galateeffadha naa jiraadhaa iluu marti keessanii yoo asirra warri jirtan kanumaa mubee kiyya keessaan si erga waan jiru. Ayyee kalaas barreeffamallee argee ture jiloo harkaa qabana fakkaate barreeffama irratti barreessaa turtanillee argaa ture homaa miti. So nama face to face sitti dhufu taate bar homaayyuu mitiiti namni face to face sitti dhufe akkana siin jedhu hin jiru maaliif sareen tisiisarraa waan eedaa tisiisarraa waan eedu kinniisarraa deema eeda malee bartisiisarraa sareen si duubaa iyyituufan bakka ittiin kennu osoo nama beeku taate innuu hin beeka halkan takka unkaan asirra taa'ee na arrabsuu miti jecha takkanaan hin jedhu namni roobee tokkocha zala deemee na arrabsaa hin jiru. Arraba kana keessa namni roobe ani roobe jedhe tokkochi nuu hin jiru maaliif ankara deemtu warra abbaa bakka barbaade taa'eetiin waan barbaadetti haasa'utti dammoo deebiillee kennuun barbaadu warri roobe yoo jiraate dammoo ilaallaa jechuudha waan rabbi godhu dammoo borii fi ilaaltanii rabbi keerii haa godhu kaafee mubee kiyya waan jiru keessaan si barreessaa maddolaa buu miidiyaas illee keessaan si dubbisaa iluu kiyya naa ulfaadhaa waan jiru keessaan kan isin beeksisu ta'a. Golamne inshallah nagaatti radda. Amma jarala mubaarakin baat akkatti ajandaa kanatti yaadamee kireet ta'e dagatamne namni nu yaadataa hin jiru Oromoolleen kiiloon gannu buufte keennallee kabaalee kuni duraan waa keessaanillee deddeemaa gabaan teenna ho'itu gurri keenna ho'aa amma ammoo wanni sun hin jirtu kanaafuu ajandaa Shabakaa kiyya moo kaayilooti irratti dawalan. Mubaarak yaa itti dawalanii look roozi nuti si beeynaa fi miti ati gosa teenna yookaan mootu ganda keennaa fi miti dhugaaf dubbanna dhugaaf si bira dhaabanna ati waan namaan tuqin namatti hin bu'in nama sitti bu'e immoo nu si bira jirra ati akka namaan fuudhin
nama si tuqe abbaa feeti muka itti dhiibi. Sooshaal miidiyaa irra jirta. Sooshaal miidiyaa irra si tuqan abbaa si tuqe itti dhiibi. Akkanarraa hafe nama gosaa fi maalii fi gandaan dhufe mee itti dhufnee ilaalla. Nama haqa kee cabsuuf dhufe itti dhufnee ilaalla. Tan akkasuma bira tarii waan jiru waan goote nutti ergi anillee viidiyoo illee si hojjedha atillee viidiyoo hojjedhu dantaa namaa hin qabaatin namaaf gadi hin jedhin. Warri baalageen asirraa tuni ajandamaa fi namni mana kiyya baay'atee ilaalti malee waan albaatu hin beektu. Kanaaf irraan kaayatiin jechuu barbaada iluu itti bilbilanii. Mubaarak yeroo tokko mbaa. Ela yeroo tokko. Dubbiin sirriitti naa galee nama bakka gosaa reefati jettuu fi bakka isii kana ijoolleen suni sababa iluutiif gosa arrabsaa turte asii dura. Adaamu jettiin qoratanii gosa isii argatan. Ani reef naa gala wallahi. Hiddee isii qotanii gosa galchanii fidan. Kanaafi kana duraanillee hin beekna akka gosaa sanitti yoo agarteetiin akkuma duraanii bocanii kan fidan taate yaada bareeda dhufuu hin danda'a. Maaliif duraan Harargee yaabbatan akkuma reef iluun jedhe Walloo yaabbatan bakka yaabbannan jiru. Sun guutuun dhahee ofirraa deebisee jechuudha. Amma immoo gosa ganda